naannoo Oromiyaatti qormaanni sadarkaa naannoo kutaa Jaaffaa waxabajjii 8 bara 2018 irraa eegalee kennamu eegala jedhe biiroon barnoota naannichaa. Hoogganaan biirichaa Dr. Tolaa Bariisoon haala waliigala hojii barnootaa bara 2018 fi kenniinsa qormaataa naannoo kutaa Jaaffaa 8ffaa fi kan biyyaalessaa kutaa 12ffaa irratti miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Qormaata sadarkaa naannoo fi biyyaalessaa kennuuf haaldureen barbaachisan xumuramuu ibsaniiru. Bara kan dhaabbilee barnootaa babal'isuun hirmaannaa barataa cimsu, ijaarsa manneen barnootaa ura boruu, ijaarsa daree dabalataa fi dijitaalaa paarkii akkasumas leenjii dandeettii barsiisotaa, dhiyeessii nyaataa barataa fi kitaaba barataa yeroon dhiyeessuun wal qabatee hojiin bu'a qabeessi hojjetamuu eeraniiru. Qophii qormaata kutaa Jaaffaa 8ffaa fi 12ffaa ilaalchisee barnoota yeroon xumuru tiitoriyaalii kennuu, qorumsa moodeelii kennuu shaakalchiifamaa turuu fi ammas shaakala irra jiraachuu kaasaniiru. Qormaata sadarkaa naannoo xumura barnootaa sadarkaa tokkoffaa kutaa Jaaffaan barattoonni 500 fi 47 ol qormaaticha kan fudhatan ta'uu himuun qormaanni sadarkaa naannoo kutaa Jaaffaa waxabajjii 8 bara 2018 kan kennamu ta'uu dubbataniiru. Kana malees barattoonni 400 fi 30 ol qormaata naannoo xumuraa sadarkaa giddugaleessaa kutaa 8ffaa kan fudhatan ta'uu kaasuun qormaatichi waxabajjii 11 fi 12 bara 2018 kan kennamuu fi qormaannis giddugala qormaanni kennamutti geejjibsiifamuu himaniiru. Magaalaa Shaashamanneetti liqii bulee deebisiisuu fi qusannaa baankii Siinqee irratti qooda fudhattoota wajjin mariin taasifame. Magaalichaatti koreen taaksii foorsii liqii bulee duguuganii haala galchisiisuun danda'amu irratti qooda fudhattoota garaagaraa waliin marii taasisuun kallattii hojii fuulduraas kaa'e. Baankiin Siinqee erga hundaa'ee eegalee gama hawaas diinagdeetiin hojii hawaasa fayyadamaa taasisuu hojjetaa ture keessatti qarshii miiliyoonotaan lakkaa'amu hojii dhabdootaa fi kutaalee hawaasaa biroof liqeessuun rakkoo hojii dhabdummaa fi hiyyummaa maqsuu irratti xiyyeeffate hojjetaa turuun isaa ibsameera. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Shaashamannee fi itti gaafatamaan damee diinagdee Dr. Firaa'ol Uddeessaa ergaa dabarsaniin magaalli Shaashamannee carraa hojii dhabdootaaf uumuu fi hawaasni keenya gama hawaas diinagdeetiin fayyadamaa akka ta'u baankii Siinqee waliin hojii gaarii hojjetaa jiraachuu himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Amansiisaa Addunyaa amantee gama isaaniitiin liqii ala bulee deebisiisuuf qindoominni qaama hundaatu murteessaa ta'uu himuun yeroo muraasa keessatti xumuramuu akka qabuu fi dantaa uummataa fi mootummaa kabachiisuun dirqama ta'uu ibsuun qaamoleen liqaa mootummaa fudhatanii yeroo hin deebisin adda baasuun akka yeroon galchan taasisuun xiyyeeffannoo olaanoon hojjetamuu akka qabu kallattii kennaniiru. Daa'immaniif eegumsaa fi kunuunsa taasisuun biyya itti fufsiisuudha. Kabajni guyyaa daa'imman Afrikaa magaalaa Shaashamanneetti dhaadannoo naannoo qulqulluu fi nageenyummaan isaa eeggame daa'imman hundaaf jedhuun kabajameera. Ayyaanichi qindeessummaa waajjira dhimma dubartootaa fi daa'imman magaalaa Shaashamanneetiin kan qophaa'e yoo ta'u akka Afrikaatti yeroo 36ffaaf akka biyyaa fi naannootti yeroo 35ffaaf kabajame. Daa'imman kunuunsuu fi eegumsa barbaachisu taasisuun egeree biyyaa ijaaruu waan ta'eef kunuunsaa fi eegumsa daa'immanii fi maatiin isaanii xiyyeeffannoo kennuu akka qaban itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee aadde Caaltuu Damisee himan. Egereen biyyaa fi guddinni misoomaa fi nageenyi harka daa'imman kanaa kan galu waan ta'eef dhaloota biyya isaa jaalatuu fi misoomsu oomishuuf guddina daa'immanii irratti xiyyeeffachuun murteessaa ta'uu kan kaasan immoo itti gaafatamtuu waajjira dargaggoof ispoortii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee aadde Arabee Nyagulee qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti itti gaafatamtuun dhimma dubartiif daa'immanii inspektar Dilaawit Yilmaa ergaa dabarsaniin mirga daa'immanii heeraan taa'e sirnaan hojiirra oolchuu miidhaa daa'imman irra gahuu danda'u hambisuuf hojjetamuu akka qabu dhaamaniiru. Kabaja daangaa fi birmadummaa biyya keenyaa eegsisuun cinatti mirga dimokiraasii keenyatti fayyadamuun sagalee keenya kennineerra jedhan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaaba bahaa. Filannoo waliigalaa 7ffaan buufataalee filannoo addaa kaambota waraanaa fi buufataalee qubannaa namoota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan keessatti argamanitti har'a adeemsi sagalee kennuu gaggeeffameera. Miseensonni ajaja kaaba bahaa birmadummaaf daangaa biyyaa kabachiisaa jiran mirga dimokiraasii isaaniitti fayyadamuun paartii biyyaaf fayyada jedhanii amanan sagalee isaanii kennaniiru. Miseensonni raayyichaa yaada kennaniin dirqama biyyaalessaa nuuf kenname baachuu fi daangaa Itoophiyaa kabachiisuuf yoomiyyuu qophiidha jedhan. Filannoo waliigalaa 7ffaa irratti hirmaachuunis mirga dimokiraasii isaaniitti fayyadamuun bilisaan filachuu danda'u isaanii ibsaniiru. Fuulduraafis nagaa Itoophiyaa mirkaneessuuf daangaa biyyaa kabachiisuu keessatti gahee keenya kutannoon ni baana jechuu isaanii
TOI gabaaseera.